seenaan dubbatu goota meeqa qabna. Daran dubbachuudhaaf anatu wallaala. Ilmi abbaa waan bari wallaalu madaala. Daran dubbachuudhaaf anatu wallaala. Ilmi abbaa waan bari wallaalu madaala. Ka'aatiini baraatiini baru caala. Ati sabbaan ilmaa yaa abbaan intala. Ati saati ilmaa yaa haati intala. Ilmaan kee diiniidhaan guddisuu si mala ta'uu baanaan garuu booddeensaa kisaaraa. Anaa batu jettee sumatu fabaara. Biqiltuu gadhaabdee yoo bishaan obaaftee itti dalleessitee yoo jalaa kaabdee. Daraaree firrisee kan firiidhaan gahuu ta'uu baanaan gogeessite ta'aa gufuu. الله أكبر. Ilmoo kee obboleessa kiyya obboleettiitiya ilmoo kee diiniidhaan guddisuu si mala ta'uu baannaan garuu booddeessaa kisaaraa. Anaa batu jettee sumatu fabaara. Biqiltuu gadhaabdee yoo bishaan obaaftee itti dalleessitee yoo jala akaabde. Daraaree firrisee kan firiidhaan gahuu ta'uu baannaan gogeessite ta'aa gufuu. Lakkiyaa dargaggoo lakkiyaa shabaabaa jireenyi lafarraa baay'isee gabaabaa. Sheeyxaanni beekeera obboleeyyuu kiyya obboleettiitiya mannisaa azaabaa kanaaf nu dhamaasee gandarra nu dhaabaa. Atillee shamarreen isiin obboleetti naannoftee dabaree ciqqaan guyyaa du'aa maanurra geetti. Hammam yoo cimtellee hammam yoo jabaatte nam hunda caaltullee qabeenya qabaatte. Qabeenyaaf jabeenyi naman oolchuu du'aa hunduu asit dhiisee biraa qabrii bu'aa. Wanti nurraa namni obboleessa kiyya obboleettiitiya kan nu wajjin du'u dukkana qabriillee kan nu baana bu'u. Dalagaa gaariidha kan dur carraa kannee osoo lubbuun jirru boruuf ol kaawwanne. Kanaafuu salaati soomii zakaa baasi aalii follaa kan ka'e akka jarra kanaa ibaadatti kaasi. Yeroon ol kaawwadhu siinqii guyyaa baruu ilmaaf qabeenyi kee gaafa siif hin tolu. Asumarra dhaabana shiitaa koo har'aa haguma gammadee asumarra dhaabana shiitaa koo har'aa fedha rabbii taanaan obboleeyyuu kiyya deebinee wal garraa. الله أكبر. Kan koo isin cabsanii yaa afoonaa lillaahi obboleewwan kiyya isin jaalladha wallaahi akka adurreen ana jaallattus isin jaalladha mee akkam na gootan mee akkam na gootan gammadeen akkaataa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر أكبر. رب سنا الله جالت أكبر استاذك رب سنا الله جالت. أكبر الله ربي أكبر. سنا جالت والله نكيك كسمت سنجالا والله جزاكم سنا الله جالت. خير واو سنا جالت. رب سنا جالت. Sila nama أوكي kana birma takkaan nama jibi dubbisee hadisulleen deebi'a Yaasiin يا aandee مكان. mucaan baay'ee jaalladhu baay'eellee kabaja laadhuftu nu gidduu jiraanii ijoollummaan yoo qabaate baay'een mucaan jaalladhu amal qabeessa nu gidduu jira ijoollota kiristaana kee naamusa isaa baay'ee kanan jaalladhu jechuudha kanan filadhee ol galfadheefillee kanaaf isan dubbisaanii aantii koo nagaa waaqayyo siif haa ta'u Akkam addisuu koo akkam jirta? jira galata waaqayyoo. Maani jaalala akkasii kun ani baay'ee mana garramaa jira. Waan garramaa jira wanta kana. Gaaffii guddaan ati ta'a jira garuun. Waa tokko sitti himu dhugaa waaqayyoo waaqa isa jiraataa isa teessoo isaa gubbaa irratti kabajamee jiraatu amantaa islaamaaf uummata islaamaa biratti jaalala malee jibba nagartu. An baay'ee mana garramaadha. Baay'ee beektamanii inni mana garramaa taa'ee malaalee. Sobaan arrabaan sin jaallatanii amantaan isaanii sin eeyyamu garaadhaan si jaallatu amantaa isaaniitu eeyyama shira sirratti hin xaxanii amantaa isaaniitu hin eeyyamu waa sin dhoksanii amantaa isaaniitu eeyyama sin miidhanii amantaa isaaniitu hin eeyyamu
yoo ati miidhamte immoo sirratti ni ilaalanii amantaa isaanii teeyyama. Walumaa gala addunyaa kanarra ilaa waaqayyo inni jiraatan narrattaa murteessu amantaa dhugaan karaa islaamummaa qofaadha. Aantii koo Yesuus. Anu sala ibsi eegaan jira mini reebduu addisu. Qumna gara sitti himeen. Guyyaa tokkotti taateen ture. Allahu akbar. Ammati shaadaa qabattutti taa'eensi ilaalaati shaadaa qabatteennan si biraan hafuu si caalaan beeku itti nan yaadadha. Maarreetitti maan turre nama 1,000 keessa guyyaa tokko foololli na godhee abdiin antoo boleetti geeyume iyyaaltamni. Maarree yaa ugaa gidduu kana xinnoo biizii taateerta silkii siiree gada siidha walaan silkiin jalaa kaasuu diddee bakka xinnoo ishee taragaa geedheetanis. Dhugaadha baay'een biizii tureen. Gidduu kana ammoo nama asitti baay'atanii xinnoo ishee taragaa geedheen beekaa manni talaan ture miidiyaa ga'e. Mana isaallee fooloo godhaafii adeebi'u. Fooloo godhaafii. Ergitanyaan mucaa kana duukaa waan ta'e haasofne hin jira. Fooloo godhaafii mana isaa. Kana duwwaa miti wallaahi billaahi tallaahi yoo xiqqaate har'a tajaajiltoota nama 30 wayiidha kan erga keetii nuun taa'uun barbaannu kan dubbiin kun dafee sii gale dafee waa siin galu ati daftee waan murteessitu ergati murteessite si biraa nafnu addisu kannaan jedhan tajaajiltoota gurguddaa jira. Assalaam aleeku jennee simannaa keenya hin goona. Egaa yookaan warra gibbiititti dhufe taa'een deebi'a. Kanaaf jabaadhaa. Dhugaa waaqayyooti hinuma boona wallaahi billaahi tallaahi. Allahu akbar. Shahadaan itti fufa jedhiga. Allahu akbar. Shahadaan itti fufa shirkiin hin kufaa. Shahadaan itti fufa shirkiin hin kufa. Shahadaan itti fufa shirkiin hin kufa. Shahadaan itti fufa somni hin kufa. Shahadaan itti fufa raajiin sobduun kufti. Shahadaan itti fufa ergamni nabiyyummaa merfaatti fufa ergamni raajota sobduun moo hin kufa. Ameen. نكف ان شاء الله نكف. Ameen. Hallelujah. Hussein lallaafaa ustaad Hussein bakka kiyya kanatti ollaasiisi nama guddaan na jala jira obboleessa kiyya qaali. Hussein kan jedhu kana ollaabaas yookaan ammoo Tole Hussein assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki bakka kiyyatti ol guddisi bakka kiyyatti ol guddisi. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bakka kanatti ol guddisi. Kan achuma haa taa'u an viidiyoon bahu viidiyoo wayya akkasumatti taa'u wayya. Eeshi. Maasha Allah. Baay'ee gammannee jirra kaleessarraa erga guyyaa shahadaati fuuterraayyuu akka malee gammannee jirra. Durumallee fagoon jirtu baga rabbiin si mirqaansee itti si darbe siin jenna. Ulee isaatiin dhayeetuma si fide akkumaatu duratti dubbattee turte. Carraa osoo hin argatiin bu'e malee seenee ture. Waaqayyo duraan nan jaalanneef achi keessa na tursiise na jaalatee jennaan ufitti na waamatee jira jette. Sirriidha. Rabbiin diinii nama ufii jaalatuuf malee hin kennu jedhan. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن يحب جل. دنيا ربي كجالة تتلكن كجب تتلكن جالة في دنيا نمتنكن فوقي فد أبا فد كبينة فد أبا فد كن كجب فد كن يجو غرو ديني أمو خلاصة نمو في جالة فري إجو نمو في جالة قفت ربينكن nama san rabbi si haa godhu ammallee diini rabbi si haa dhaalchisu dhaamsaati duratti dhaamatullee dhagahaa ture ani kan barbaadu barachuu barbaada nama na barsiisu barbaada jedhaa turte karaa qabattee karaan ifaa karaan haqaa barnootaani malee alcilmu nuur waljahlu dhulumaat cilmiin ifaa qabattee karaa ifaatii ammallee baradhu sirriidha. Barumsa kallattii sitti mijaaheen onlaayinaan warroota baratantu jira. Abdii faana qabadhuuti inni seeneera natti fakkaata. Biraa hin hafin itti jabaadhu siin jedha. Kanaaf ammallee
Atu dhaamaa jirta warroota Giruuppii sifaana sanatti jira. akkasiin nagashitan hin barbaada. Warroota sifaana jiranillee atu itti jirta. Ka akka amma jettuu kana rabbi faana kan kee haa buusu. Hiriyoota kee warra ati jaalattu ka ati jaalattu kun silaayyuu atu oduun qabdu ka ati jaalattu hunda ibidda jahannamitti rabbiin guuriini tokkochallee osoo si bira hin hambisin Ameen. rabbi sifaana haa fidu. Kana du'aa'iin sifaana jirra inshaallah ni dhufanii maatii aalii firoota kan kee warra ati ibiddaan hin jaalanne guutuu rabbi sifaana haa qajeelchu jennee du'aa'ii nullee sifaana goona atilleen jabaadhu rabbi onnee kan kee sabaata imaana jaba rabbi akkuma si keessatti biqilcheen gassi haa dhaabu jabaadhu firaahii firee godhadhu siin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قومي قلت كلام تمسيدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum wassalam. وعليكم السلام ورحمة الله. Waalaikum wassalam warahmatullahi wabarakatuh. معك يسون بيخين سن ربنا يسو وابرسي ساجرو عبدي دبي Lakki rakkoon qabu itti fufaa. الحمد لله رب العالمين. ربين وبليس خيرنا أمنتي جرقبا دلو ترتي سيدي بسيف ربي قالني هاجهو إن شاء الله. Ameen. إنما وبلي لمن أرجزين فيديو إساني تكلالو والله هدو تكجمعون لجهمه ربين نما قرتي تركان في تكجرتي أشي ورا قرتي إملا شهادة خان أشي فول درت أشي سيسو ربي سنحاتا سيسو أكو يرجع ربي جان عليه الصلاة والسلام يا رب قرتي تكو عمر لميت إنتي خي خنا جبيس جاني ترى إنسان كيسا عمر المخطأ بربي دين إسلام أو تبيتر الرب دين الجازاتي في أدي سودان أرانتنا إملا قري إملا شهادة بريتشي إنسان جلا ورا قرتي خرا سنير توري أرى إسنين أطول أفتاء تجتون كبا ما شاء الله ربين إرت قد إسن هذا أبو هدو إسني مني قمتشون تيسان قرتي والله هدو أك إسلام هو هدون شيكان هدون الراب الرئيسة جران إسن راد بتا جران قمتشو قدّا تكانو لغاهمي أنا سكان ما تكوت هدون إسني قمتي چون بربادا إن شاء الله قانم نكذي قمتي دبي أركابا دا أنا وانتي خيس جرو Carumatak ol seenee salaamtaan isin jaa jechuun isin fide salaamtaa obbolummaan isin gumaachuuf hin dhufe jabaadha. Naajiraadhu ilma koo rabbi si haa eebbisu obboleessa kiyya dhugaa dubbachuu fi otoo nama du'e desna jedhan manaan otuman du'e isuma lubbuudhaan du'a nuti hin du'e Medha punduini. dhugaa rabbi Lakki umrii si haa dheeressu addisuu kiyya desna jedha bakka laal ما حدو تجربة. jiraattee gartee nama hedduu sababa keetiin rabbi qaceelchuu mala. Rabbiin umrii kee keessa barakaa kaa'u. jireenya bareedaa gammachuu akkasii kanaani waaw of Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi waalaikum assalaam warahmatullahi Aswana wabarakatuh congratulations in jenne du tay mi mede kote kodap wa edu garta wali gana wa edu garta adiso. akkan. Ayee jabaadha insha Allah. Ustaad Hamdi. Oi akam naga fayyada Abu Sabreddin ko Fayyaa dhaami. dansa dame Fayyaa wallahi. wal khasas wotenya fi atibarana tidisi mana murti addunyatti. Allahu akbar. Eenyu waasii yaamadhaayee. ما ابشر واسي جلابها بركه اسنا غدو Galatooma insha Allah. Suuta wal bara addisuu kiyya jabaadhu rabbi si wajjin haa ta'u insha Allah yeroo gaarii naa gabaadha. Hundi keessanuu Ustaad Hussein Yaasiin Saad Najjaas hunda keessanuu jiraadha gaa. ابشر جزاك Ibnuun kun maqaa jijjiirate moosaa isuma nama biraati. ابن خيسني المخيسني Maqaa jijjiirate nu rakkisee bara. inni maqaa yoo fedhe Giriikii yoo fedhe Faransaa yoo fedhe Ibraanisti inni karaa warra Israa'eelota keenyaati. Tamam yeroo isin jalaan fudhadhu insha Allah. Shaadaan itti fufaa jabaadha barakallahu fiik. Abshir. Asumaanuu addisu sagantaa boruu tokko himi osoo naan jedhu bu'e ibnuun boru galgala marii qabannatti fakkaata. Marii sana himi osoo naan jedhu bu'e warra jala jirtan hundi keessanuu boru hin hafinaati deebi'ee jira. Ustaaz ibnu boru maami sagantaan?
Boru galgala marti keessanuu hin hafina kootaatii sheer koppiliingii taaptaabii godhaa hundi keessanuu dhaggeettanii jirtanii isiniin jedhaa isiniin jaalladhaa mara keessanuu Mana addisu eenyuti? yeroo birallee deebinee wal garraa naaf jabaadhu inshaallah. Salaamu alaikum. Mana Abo eenyuti? salamta jannah me Sagantichi dabba ni khajara laallata? nama akkana. Wo salamu alaikum. Duranu ti cabsu beeka. وعليكم السلام ورحمة الله. Haaluma yaa ijoollee waa takka waa xiqqoomallee hafuura namatti hin kuttanii yaa dhiiroo. Aboo addisu baga rabbiin si islaameeyse baga karaa kee kadhalootaatti si deebise waan keetii qabadhu gaa baga islaamoyte. Ameen, 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 ameen. Waan keetii namni takka illee itti gaafatamummaa sirratti hin qabu. Islaamoytus mataa keeti, kafartus mataa keetiif gubatta. Islaamoytu mataa keetiif mindeeffamta. Si galee? Akkas. Islaamoytu mataa kee, kafartu mataa kee. Islaamummaa keessatti namni sirra gartee wasaaxaan takka illee hin jiru. Sii fi rabbii tokkicha jidduu laa baynaka wa bayna Allaahi أو لا بينك وبين رحمة الله حجاب سيفي رحمة ربي جدو جردون تكلينو هنجرتو سيقالي Akkan. أكاس مانا خانا أو تكال تندبين إيجا غافديو برسيسا خيتي وجين غلغلها سويني نيا دتمتي برسيسا خي جوني وجي barsiisaa kee Ibraanii. Eega gaafa barsiisaan kee dubbadhu jennaan dubbachuu didee arraan deebi'e kunno. Duba islaamummaa Ergasii dhuguma dhuftanii hin beektani. maal jettan? Ergasii dhuftanii hin beektan dhugumadha. Hin dhufne eega saniiti eega guyyaa barsiisaan Joorjiin aboo dubbadhu jennee wajji haasofnee hunno rabbii abbaa lama godhee rabbii tokko jala miila gala jee akka tokko nu goggodhe arruma deebine viidiyoo kee erkeetiin hedduu takka gammade wallahi islaamoo keetiif Alhamdulillah. alhamdulillah rabbil alamin irra caalaa si osoo tahin baga obboleessa kee abdii gammachiisee jedha si caalaa ka gammade dhugaa mucaasan imimmaan irraan qoorre ijarraayi akkasitti maatii isaatiis hunda isaaniitu rabbiin kiyya ni danda'a. Akkasitti rabbii haa milkeessu. Guyyaa dhiyoo sana hoggaan dhufe waan hin jalqabeen ni beeytaati. Lakkii yaadadhuan. Abdii eebbifami maatiin ati keessaa dhalatte haa eebbifamu. Jeetiin jalqabe yoo yaadatte. Yaadadhuan nama baay'ee wajjin dubbadha waan Akkas ta'eef. jechaa turtan ni jirra ustaaz. Maqaa kanaanii miti habiibii murtiitiin hin seene. Maatii ati eebbifami haati ta'e abbaan kee obboloon dhiiraa dhalaa haati irraa dhalatte ka wajjin dhalatte. Obboloon dhiiraa dhalaa eebbifaman jechuudhaan sagantaa sunuu eegallee salaamtaa jenne. Duba eebbifamte haa mucaa keenya rabbiin baga si eebbisee baga gara islaamummaadhaa si fide siin jaa. Ani haasawa guddaa waa uumaa namaan godhu ka islaamawe sihi ka dhufe sihi nutti miti gara rabbii dheyxe katti dheyxe rabbi ati gabricha rabbiiti bakki ati dhufte immoo bakki ati dheyxe immoo rabbii si uume kanaaf dibbee oowwisuunis wanii nu faffeessisuus hin jiru si galee akkasitti alhamdulillah rabbil alamin baga gabri aboo gabricha gooftaa keetiin baga deebite siin jaafitadde salaamu alaikum. Yooni maaliif bu'e? Yooni kottu seeni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين. وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله وبركاته. زرتني كم فيلا عندي سنوية. الحمد لله درجاري
لكن جالس حسني تقلقلاتي والله يا زلمة عايزين أبولي صحيح أنا لا تنجرا أديسو كينيا بقى كمدي بقى ربين أمنتي تنتي تنجنا مرت الألتي بقى ربين سدي بيسي أما اللي الرسي هاترسيسو نما مو نما برالي أكا أبدي تتلين تاتي دبلت ربين سحاتاسو زجبات سندي أبولي سكينا أكان أبولي سكينا زلني أتجرا ربي دفتي أمنتا كان كيكا جنا ما تكتي دفتي جتشوتا هيدو تسيدو بجروان تاديف جتشوتا هيدو بودا هنكنين زجبات بسبرا حاجراتو سندر والله نينجم مدي تماسو دلتا كيف فدي والله غلطهم ميرا خيسا خدتك ما شاء الله ما شاء الله بركة سياقود أبشره tomorrow nagaan siif haa ta'u. حسبك يا إخوتي بس لا تكونوا كالآم بس يعني دلا باللغة اليمني يعني أفا يمني تكوين يبيغتك يمني وجيدين تريبيت دلا سنجان كاسي tomorrow that بستي أدسو خينج Wayye keessummaa qabna. اوكي خيسو مجرى نتوركين كي مو خنساتي ديرو انا يرى أنا ساتي كتر كيسا كبير أستاذي أنا خب Takkanaa obsa. كومبليت Dhiifamaa. Tomorrow. Tomorrow. Okay. Hin dubbatan taanaan maa jedhu fugaa nunoo abidda jaalalaan nutti qabate maal hojii nu gidduu taa'u. Abdiin koo Yesuusii mucaa deebisnee gashinaa bakka isaa nama hin gashinaa. Warri kaan itti fufaa amma mucaa fidee dhufutti. ما ابنون كي يغنى دبتو ابنو بلد أبوان الرباين كي سقلين تيلين أكا ملايكات تي نموان تقوقوتي ما رجعت أستاذة دبدا بيسسا قبدن قرصا قبدن همدا لا نتيسن درات الراتين دفني برا مارين برو متى درين كريستوس أنيو جراجي برسي ساتي بيسو وجيني ساتي توكو متى الراتي sabarsiisaati beesoon kun gandaa wajjin numa mari'ata anamaa na didaan na dhibaa baran takkittii tanaan na dhibaa anamaa na dida mata duree barbaaddee wajjin gaafa awwalii wajjin haasawan boodaas eega faraanii wajjin haasawan boodaas naa wajjin qabadhuun jee mata duree barbaadderra feetu qur'aana moo macaafa feetu waan biraa bira kuteetiin islaamummaa keessatti mirgi dubartii eegama moo mirga dubartoota islaamummaa fi kiristinaa kan jiru irratti haa wajjin mari'anne onneen guyyaa tokko ani shaawara seenuu deema bishaan bilbila kiyya bishaan na jalaan seenuuf deema jeetu maarfaadhaan na jalaa bee. Ustaadha gaafa sanan jira isintu dubbii takka dubbata ture yeroo sana filaa jettanii inni ni sodaate yeroo sana akka hongoodha. Ati bakkuma hundee. Ajaa'iba qabdi. Wallaahi na didee kam guyyaa tokkos. Keessaan mari'anna naan jee keessaan itti barreessa dawwalaaf na dide. Subhaanallah. Boru isaa meeqa qabda nam? Sa'aatii tokko matarra galgala jechuudha. Sa'a takka matarra magriiba Akka Itoophiyaa. Inshaallah akkuma salaan. Itoophiyaa. Okay, bareedaadha. Inshallah kadhufnu ta'a yoo rabbiin fedhe nuu laaffise namoota achirratti hirmaachuu qabna. TBSodha wajjin dubbachuun bareedaadha. By the way atillee nama qabbanaadha. TBSon nama qabbanaadha. Bas ihdar. Inshallah. Abshir. Mana eenyutti geestee marichi? Kohostii mataa inni kohostii malee mari'atu waan ta'eef kohostiidha. Okay. Amala isaa isinitti himuu Ahmed? Ustaaz Ahmed? Nabantaa. Xibeessuu jechuun barsiisota wangeelaa keessaati baay'ee nama garraamina dhugaa dubbachuudhaa fi
kiristaanummaanii harka 100 keessa harka 80 qabu dubbachuuf isa qofaadha. Tasgabbaa'aa namaati baay'ee nama naamusa qabu. Moor dammoo amantaa namaallee nama kabajuudha dhugaa dubbachuufi. Ani islaama jedhee wanta kiristaana kee jiruuf isa wanti jechuun xuruu miti. Yoo haqa namaa dhoksite haqa kee dhokata waan ta'eef. By the way, dhugaa keeti sumaa afaanitti an barsiisaati beesoo akka obboleessa koo xiqqaatti ilaala jechuun ani barsiisota kiristaanaa keessa yaaddisu waan sidinku keessa amata 15 kaniin wangeela kana lallabu jiru. Comparative religion kana waggaa 15 kaniin gaggeessu jiru. Gaafa osooniin areeda gubbaa kana hin baasini amman tanammoo uleedhaan lafarraa kaaheera malee arrii qofa ta'eetiin jira yaa mucaa keenya. Sigalee itti dulloomee jechuu barbaade. San keessaa eegaanii daawaa eegale nama akka tiibeessoo wayinu bira jira amma keessa jiru qabachuu jechaa jira. Eenyudha isaanii lakkoofsa tokko barreeffatanii hagalanii. Galaboo karabbiin shaadaa qabachiisan ma qabata. Dhageessaa waan siin jedhu. Eegaan eegalerraa kaasee nama akka tiibeessoo amala bareedaa qabu hin argine. Amalli isaa hedduu bareedaa. Sigalee? Bataam. Hedduu amalli isaa bareedaa. Tiibeessoo. Amalli isaa akkuma laayiviirraa kana lafattillee hatta bilbila daarektii wajjin haasofnee turre. Hedduu amalli isaa bareedaadha inni. Waatsaappis hojii haasoo inni naaf inni. Garuu xiqqoo nama kana addaan laala. Ani naa wajjin mari'achuu gonkumaan si wajjin hin mari'adhu naan jee guyyaa. Akkas miti isuman isin itti muudhaaf ture. Isuman isin itti muudhaaf ture. Yeroo tokko miiseejiin dubbisanii laasaan rakkoon isaanii. Lammaffaan immoo wanta keessa isaanii keessa dhufee yookaan immoo guute godhu malee isinii wajjin mari'achuuf dura wal baruu barbaadu beektanii. Dhugaa dubbatu. Nuti sirrii wal beekna naa himee bar sababni si wajjin hin mari'anneef naan jedhe ati warra harargeetii loojiika guddattaa naan jee dirree baasee kunnoo. Osoo namni dhibbi meeqa taa'ee nu dhaggeeffatuuti. Ani si Dr. Hamdi si wajjin naasa'uu jee maaliif jennaan ati warra harargeeti loojiika kana guddatta dubbii nama martaa si wajjin gonkuma naasa'uu naan jee dirree bee. Okay, dhiifama. Antii ko Yesuus nagaadha miti dhiifama si baasanii onlaayinii irraa barri sitti rukutanii. Addisu. Wayyee. Addisu. Abeet nan nagaa. Mana keessan jira. Eshi. Okay. Maatii bukkeen jira iddoo sana. Lazana. Bakka ችግር የለውም bilbila koon qabdamini. Siin dawalash. Siin dawalash. Esh. Addisuu. Naa jiraadhu yookaan qaamumaan dhuftaanii rakkoon hin jiru. Mana isaa fooloo godhamee daraa keessan. Nama akkas garaa qajeelaatiin gara amantii kanaatti dhufu rabbi ammayyuu dabalee haa qajeelchu. Dhugaa dubbachuudhaaf amantii islaamaatti dabalamuun baay'ee ulfaata dhugaa. Daandii dhiphaarra namni deemu baay'ee itti galu ulfaata. Daandii bal'aarra deemuun namatti hin ulfaatu. Amantiin islaamaa amantii haqaati. Mana isaa fooloo godhaafiini bor karaa keessaa wal dubbisnaa yoo danda'ame immoo istiidiyoo dhufu istiidiyoo banatee jira islaamni. Hoggaa inni istiidiyoo dhaqee fooloo goonaa dhiisii addisu itti fufa amma. Hoggaa abdii bira dhaqee fooloo. Mucaana namana rakkoon qabaatinaa waliin mari'annee irraa karaa keessan. Hayyee akkas ta'an. Okay, Abdii Miidiyaa. Ardii Miidiyaa. Ustaazii dhufanii jiranii yoo dhufan nu galcha. Moo nama biraatti laata? Ibsaa miti 4G please. Ardii Miidiyaa. Sagaleen hin jiru. Al tokko addisuu kiyya quraana isin affeera jedhee ture yoo naaf kennite inshaallah isin affeera. Maaloo quraana dura namni dhaabatu rabbi eebbasaa duraa dhaabatu. Akkana. Inshaallah. Amiin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير جزاكم الله خيرا ربي سير راجالته الله أكبر ما شاء الله thank you بطل أكاسي إن شاء الله آياتها وأنا ما قرأيكنا كيسا وأنتكو همو بربادا قياك يا مادا يوكين قيا ربين نماما دوئكنا لا فراكاسي كجروف كنجر اللي ربين وان لبوك أبو مرا ولدتك أبي قافة جدون نبي عيسى يوكين يسوس كريستوس إني قافة جدا آيان نتوكو أسكيسا يا عيسى دبادو يا ربي النبي محمد عليه الصلاة والسلام دبادو وقا عيسى انجلو وقا ربي عيسى انجلو يجورا يا عيسى كيهو يا عيسى علم مريم سلا سيتويو نقبرا جديني هذا كيا في أباكية سيتو نقبرا جديني جئي قاف ربي نبي عيسى قافتو دبادو جاء ربين نبي محمد عليه الصلاة والسلام من دون الله نان ألت كوبا يمكن أمونان كوباتي نجبر جديس دبته جدان أجود عيسى ما جدان عليه السلام قال سبحانك يا الله كل نكيتي كل نسيفتها أنا وأنا كان دبته هم بيكوس هندبنس هندبتوس دي بساف عيسى جدّودا يمكن أمو يسوع كريستوس تعلم ما يكون لي وانا كدبتونو نافين برباس جدان أن أقول ما ليس لي بحق وان حقني كي كيس هنجر دبتون نراهم برباس جدان إن كنت قلته يوتا يعني كيس جده فقد علمت
ata ammoo akkan jedhee fi akkan hin jenne illee na beektaa jedhaan nabi Ciisaan alayhi salaam. Achi booda ta'lamu maa fi nafsi yaa rabbii kiyya hoo jedhaan waan lubbuu kiyya keessa jiru ni beekta. Walaa a'lamu maa fi nafsik waan si keessa jiru ammoo hin beeku jedhaan Ciisaan alayhi salaam. Innaka anta allaamul ghuyuub ati waan narraa fagoo ta'e wahii beekta waan ta'eefi jecha kan ani dubbanne haadha kiyyaa fi anallee ilaahii yookiin ammoo gabbaramaa nu gabbara jedhee ani dubbanne waan ta'eefi ni beekta rabbi kiyya jedhee gaafa guyyaa qiyaamaadhaa Yesuus Kiristoos rabbii wajjin dubbatan jechuudha. Warra itti amanee Yesuus Kiristoos gooftaadha jedhee dubbatu kana guyyaa qiyaamaadhaa nabi Ciisaan alayhi salaam wayim Yesuus Kiristoos ganuudhaaf ta'a jechuudha. Waan amma qaree kana keessa aayani tokko waan kana dubbata. Kanuma dubbachuuf inshaallah. Thank you. Dhuguma guyyaa qiyaamaatti hin ganaa macaafa qulqulluurra siin jira. Maqaa kootiin raajii dubbattanii dhukkubsataa fayyistanii dinqii gootaniyyuu ani matumaa isin hin beekodha hin kaada achitti. Gaafa qiyaamaa sana hin kaada. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Utuu aduun nutti hin dafne harkaan qabannee kee agalleerra nu. Maashaallah. Abboo rabbiin si haa obsiisuu, rabbiin obsa guddaa rabbi si haa kennu. Chaalenjiin biraa yookiin ammoo rakkoon garaagaraa islaamummaa irratti si argatu danda'a. Kana obsiitii inshaallah waliin jirraa rabbi si haa obsiisu. Waan hin taane ammoo rabbi si irraa qabu. Duuba kan kee dura kan kee rabbi si haa eegu. Gubbaaf jala rabbi si haa eegu. Rakkoo gubbaa sitti dhufu dhugaa rabbi rakkoo namarraa sitti dhufu rakkoo sheexanarraa sitti dhufu rakkoo ammoo harka namaatiin sitti dhufu rakkoo waan jedhame rabbi sirraa haa eegu. Si ammoo obsa rabbi si haa kennu. Obsa ammoo diinii kanatti yookiin ammoo islaamummaa irratti obsitee nama asiin duraa wajjin turte nama as deebisee jarallee shahadaa qabsiisee jara ammoo ibidda jalaa baasee ofitti maku rabbi si haa taasisu inshaallah. Borobboroo kee waan barumsa deemuufi amma sa'aatiin 7 inshaallah nagaan naa jiraatu rabbi si bira haa jiraatu rabbi obsa rabbi si haa kennu. Anis bariin meerkaatoo deemee dhaqee meeshaa fidee dhufa. Kanaaf nagaan naa tura. Halkan gaarii isiniif haa ta'u. Waddaachuu halluu akabraachuu halluu. Nu biraa nafiinaa nu jajjabeessaa dogoggorroo yoo jiraate karaa keessaa nu gorfadhaa nu dheekkamadhaa. Yoo dhiyoo jirtu taatan immoo nu waamaati idduma tokkotti garuma diinqa yookaan gola wayii tokkotti achi nu gashaati illee nu garafaa nu qimmiidaati nu sirreeffadhaa nu gorfadhaa suutadhaa akka nama daa'ima qimmiiduutti illee nu qimmiidaa mataa kee garuu gadi nanna'inaa rifeensa waan ofirraa hin qabneefi inna karaa kameen iyyuu gorsa keessan hin barbaannaa nu jajjabeessuu keessan hin barbaannaa barnoota ga'aa isin irraa ni barbaannaa. Nu bira akkasiin dhaabbattan barbaannaa jechuudha. Narraan fagaatina. Akka beekamu gaa Biraaziliin fi obbolee Goddanyaansaa gaafa roobiidhaa kaasanii Dubaay deemuu natti fakkaata. Qobummaan natti dhaga'amuu danda'a kana gidduutti. Amma isaan deebi'anii dhufanitti jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbi faa galatu. Uummanni Islaamaa hundumtuu naaf obboloota kooti. Quraan illee akkasuma jedha. Obboloota hedduun qaba. Kanaaf na jajjabeessaa jechuudha barbaadeenii gaa wal'aansoon baay'een akka inni jiru nan beekaa. Reebamuun jiraachuu danda'a, rabsamuun jiraachuu danda'a, bakka hojii kootti illee dhiibbaan irratti uumamuu danda'a, ba'ee galuu irratti illee yaaddoon natti uumamuu danda'a. Kana hunduma isaa utuun beeku riiskii isaa nan fudhadhaa, nan danda'a, nan mo'adha dhiyoo amansiisee waan itti galeef karaa kanaan sodaatiinaati. Inni guddaan du'aayinaa godhaa barnootaan na bira dhaabbadhaa na barsiisaan isiniin jedharraan kan hafe karaa qaama namaatiin kan dhufu fakkarsuu naaminiidhaan kan dhufu yoo jiraate dallaa koo jabeessee jaarradheen kee haa bahee waanta ta'eef yoo dhufanis axirii kootti bu'anii kufu malee cabsanii natti galuu hin danda'anii xumureen jiraata. Inshaallah rabbi obsa rabbi si haa kennu inshaallah abshir abdiin fi namni biraallee yoo Dubaay deeme ummanni muslimaa bal'ate jira ummanni sooshaal miidiyaa irra jiru baay'eetu jira inshaallah kanumaa yaadda hin du'aayin sii goona dura kan kee rabbi si haa eegu inshaallah hamtu rabbi sirraa qabu
ربي سبحانه هاجرات إن شاء الله نجان هاجرات ونجان نقول Amin. Nah, jiraadha. Choo. Isinin jaalladha la. Choo. Nagaan. Nagatti bula. Assalamu alaikum. Choo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته